jechuun na dhagaamee jira jedhee yaada anillee amma akkaataan itti jiru isa kana dhugaa dubbachuudhaaf baay'een isin rifachiisan fakkaata anillee karaa kootiin garuu ani dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee sodaadhee ture dhugaa dhufsi jedha afuura maal nu waraana jiru እና ወደፍቶታ ዲዲቲ ኪዩ ካናላ ነው አፉር ሺያ ናት ልጅው ቆሪቼ ይችላል ሲመለ ልጅራ ዮአት ወንተ ለጀራ ታደ ይችላል አፉር ከየ ይችላል የሆነ ጀራ በሬ ሲጀራ ይመራ ገበሬ ዱኪ Ashama harkafune hordoftoota kabajamtoota biyyaatti bakka jirtan fayyaa jirtanii galanni waaqa gaayoo as geenye jirtanii mee har'a itaaleen isiniif fidee dhufeetan jira itaaleen isinuu sarara keessatti nama baay'eetu na bilbileeyyuu akkam taate fayyitemoo naan jechaa turtanii egaa gaaffii kanaaf deebiin kinoo ishee bira jirti mee nagaa jeen Eka kabajamtoota hordoftoota addaatiyo akkam jirtanii nagaa keessanii ammallee sagaleen akka kana dhufameetti jira garuu ta'ullee sagaleen naa dhufamu malee amma dhugaa dubbachuudhaaf samoonarra baay'ee nagaadha guyyaa guutuu nagaan oolee nagaa dhugubiin natti dhaga'amu hundi isaatu na dhiiseera galata rabbii isin baay'ee galatoomaa saloonni keessan hundi jechuun na dhagaamee jira jedhee yaada anillee amma akkaataan itti jiru isa kana dhugaa dubbachuudhaaf baay'een isin rifachiisan fakkaata anillee karaa kootiin garuu ani dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee sodaadhee ture dhugaa isiniin jedha baay'ee bakka መጨረሻስ በቃ ከኖት በቃ ኡፍማ ወላሌ የቹን ኩቢ መታረነ በይ ማንተ ከመ ቆርቻው ትፍራዱን ቀቡ በቃ ዋኑማ ቁኛ ተቆፈት ኛን ሞነት ሀዳ ዋንተ ከነት ሚያው ባይው ፋታዳቱ ረዩ ጋር ደርበይራ ገለተ ረቢ baay'ee galatoomaa isin jedha dhugaa isin jedha warri anaaf yaaddan hundi keessan baay'ee rifattanii ifa mana godha garuu viidiyoon yaa eessatu waraabee wanna kana kabajamtoonni keenya hordoftoonni keenya laaluu qabanii akkaataa itti jirtu maal jedheet isinitti agarsiise ta'ullee dhugaa dubbachuudhaan kun keessan bareedatti fakkaata fayyee ragnu guyyaa sadii keessatti fayyee jira galata rabbii amma nagaadha akkaataan itti jiru amma akkanan jira jechuudha sagalee qofaa fi qoonqaas xiqqoo kannatti dhagahamu malee bakka nagaa kooti galata rabbii meekara didaadee egaa didittiin har'a nama soorattee jirti wanti kun wanta ajaa'ibaati firoota kiyya nanda ani danda'u akkuma argaa jirtan amala akkana qabachuun gaariidha kaa diditti yeroo baay'ee gidduun akkatti osoo isheen haasaa jirtu hin qurxini maa ishee qurxita maa saa ishee addaan kuttaa warri naan jettan baay'ee nakassasaa turtanii kissin keessan abbaan murtii bira deemee kinoo amala qabaadheetan callisee ta'u wanta isheen jettu haga isheen fixxutti obsan hordofaa ture jechuudha. Anyways firoota didaatiyu egaa wanta narraa eegamu akkuma argaa jirtan dafaa qanaa jechaatu jechuudha shorbaa adda addaa qopheessisaa ture jechuudha. akkasumas immoo lawuz qibeenaa bitinaan jettee daffiseetu ishee dhubaasaa ture akkasumas immoo tokkumaan tureyyuu በቃ አንተ ጀቹዳ ኦራናን ቀበቱሬ የታ ዋይ ከነጋ ዱጋ ዱባቹዳ ዱግደ ያ ተኮ ጉቱ ጀቹዳ አኖሊ ኖሌ ጋራጅ ሴ ነው ጂስ ማል ጎዳ ሲጀመር ነሴ ነው ሶጀቴላ ከምትሰንታት አኔ ሁፉ ገገበራ አኔ አካታን ትጅሩ ይዋት ያካ ሆጂ ሴንቱ ሚቲ አናን ገረማና ፊዴ አናን ገን በቃ ገነሙ ማን ጀልካ halkan keessatti garu ganama dhukkubinatti dhagaame achumaan baay'ina dhukkubeeture annanni qullubbii adiidhaan akkas dhugee ganama homaa waan takkallee onnumatti dhagaamne achiin boodammoo
Dikosre jechuun bakka guyyaa guutuu aannan fi yannoodha galgala irra shorbaa isaayyuu isa dhugee garuu bakka guyyaan isin guyyaa lammaffaa miti isaan bira illee guyyaa lammaffaa irratti shorbaa fa'aa osoo hin dhuguu adusaan viidiyoo hojjette bakka minaan waan xaaminaan hin qabu bakka Festin sana. Baay'ee nama jibbisiisa. Ani dhugaa dubbachuudha isheen akkatti ni jala dhukkubna tolee diditti. Dhugaan isin jedha kitaaba qulqulluu harkatti qabadheetu jechuudha. Jilbeeffadheetu yaa gooftaa koo kan na uumte kan ishii uumte akkuma argaa jirtu isheen kiniinii fudhachuu hin dandeessu qoricha fudhachuu hin dandeessu. Ati wanta hundaa jechuudha addaan fooyyessuu hin dandeessu nu mirkaneessuu hin dandeessu kootu harka kee. Irra naaf gadi qabin jennu nan gara dhugaa hunde nan bu'ee nan kadhadhe hatattamaan jechuudha rabbi galanni waaqaa dhugaan isin jedha akka qalbiitti qabe dhugaan isin jedha akkuma rabbi kadhadhe jechuudha wanti hunduu suuta fooyya'aa ta'u yaa rabbi hin dadhabu ture. Duraan nyaanni isaan guyyaa sadaffaatti nyaata seeraan nyaadhe. Dhugaa dubbachuudhaaf onnoon bakka akkuma seexanaaf jechuu danda'ama. Dhukkubbiin jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf addunyaa hin beekne malee. Addunyaa hin beekne Addis Ababa Finfinnee keessa miti as magaalaa jiraatu keessa jechuudha. Maal lafee keenya qoratamaa jira maal rakkadhe. Dhugaa dubbachuudhaaf wantichi bee koronaa amma dhufee jedhamu san malee. Maaliif wararshiiniin akkana firoota biyya nama jibbisiisa. Garuu waaqni annoodhaan na dhiise malee akka biyya alaa jiran humnaa Itoophiyaa keessatti dhugaa dubbachuudhaaf namni seeraan onnoo hin jedhu maaskiin godhatu maaliin godhatu garuu ani guyyaa Adaamaa ooleessa maaskii godhadhee oolu. Dhugaa dubbachuudha anarraa ishee qabe sababni isaanis isa jalqaba guyyaa 19 aduu cheekingiin deemtee gaddeebinaan jechuudha aduu 19 jechuu barbaade bakka isa kinoo bakka kana kan qorxumaan na dhukkuba qorqora naan jedha akkasumas sammuun koo na dhukkuba yaa gooftaa akkasii dubbiin mana farmaasii dhaqee kiniinni taayifoodii jiraa hin jee gaafadha. Taayifoodii miti bee maastaageshaa Koisi udde santana saadhe kusi. So kinin taayifoodii kun kan taayifoodiiti kun kan kanaatiin aan jette tokko fudhadhuun aan jette ishiin jee tokko fudhadhee jechuudha hatattamaan dhufeetiin algaa keessa seenee nan rafee kaanan dhugaan isin jala qaamni kiyya hunduu jechuudha ni daffe ture. Na daffe achiin booda riba roonkaa shaaworii nan dhiqadhe Chelsea nan fayyee nagaan ta'in isin jedhe ganamas takka na fudhadhee ittiin hin fayyee. Osoo ishee ati leexaa miti ati daa'ima garaa keessaa qabdi. Waan akkas ta'eef miti guyyaan namni qoricha fudhatullee guyyaa tokko hin fayyu akka keetitti. Ani kan jalqabuuf ture suuta dasnan jedhe awwaan kee jechuudha siqit naadha. Wanti kun kaachuu akka farmaas. Dhugaa dubbachuu wayii sirriitti mama didaan dhukkubbiin jaalatu kan. Dhugaa sirriin jedhu ani duraan mijaa'aa tuqina fuula hin danda'u. Dhukkubbii isa dhukkuburraa osoo ana dhukkube na wayyaanaayyuu bakka yeroo hundi jedhama waan akkana ta'eefan malee durumaanuu dhukkubbii ani jaaladhu dhugaan isin jedhe amma dhukkubaan jechuudha na qormaatu rabbi jechuudha hiyyeessa naa godhu amma sanuma hiyyeessa garuu rabbi galannaa gahu hiyyeessa naa godhu dhibee likkii yaani dhukkubaan jaaladhu. Isa qofa osoo hin ta'in jechuudha. Ati takkana dhukkubeetoo jechuudha. Sifsiffi na godha akka inni gargaarsa. Gooftaa koo maalan badde? Ani hin danda'u siin jedhe. Daqiiqaa 30 keessatti hin caalu bakka onnoo goote. Gommiti gooteeti. Nan hoqqise. Achiin booda maal rabbi yaa gooftaa koo akkan hin jaalanne akkan jibbu akkan hin dandeenye akkan humna hin qabne hin beekne. Ani kanaan nan qormaatiin jedhee yeroo saniitti jechuudha. Attuma banyaa ibbaalu jedhama maaree ibbaalaati ara lamin hammam kan jettee bee. Ani barbaadu ani gilsiidha waan jechuudha gilsiidha yaa gooftaan hin barbaadu karaa biraatiin nu qormaati waa'ee dhukkubaa ilaalchise haraam hin danda'u dhugaan isin jedha. Naa
bagaan kan kolfu kanaan danda'eera waan ulfata eef malee kubbiin adda garuu kan kana hin dandeenye tokko fa qoricha waan takka fudhachuu hin danda'u leekta lamaffaa nafsee lamaan waan ta'eefu inni afuurri keessatti bakka inni jedhe yeroo guyyaa guutuu guyyaa dhukkubeessan jechuudha guyyaa guutuu waan tokko sochii tokko illee irratti agarsiisuu didee jechuudha daa'imti jechuudha zaba kan sodaadhe nafni kiyya baachuu dadhabe bakka sochiin qabu ture egaa guyyaa guutuu sochii tokko illee hin qabuyyuu bakka kara galgalaarra kan dirqama hospitaala deemuu qaba jedhee bakka murteessee tureyyuu garuu yoo laalummoo kara galgalaarra xiqqoo sosochii akkatti maayiniyyuu midhaan nyaan edan guyyaa guutuu natti hin beekamne malee ani midhaan nyaachaa jiru akkamitti nyaadhaan midhaan sirreessammaa ani midhaan nyaachaa jiru egaa midhaan xiqqoo shi maal qammasee way qammasee tan naan akkatti xiqqoo shi sosochii akkatti argee oga shorba daffiseef jechuudha shorba asar agartanii jirtan viidiyoo irratti gizee lama sadii xaa miidiyaan duubatti jechuudha xaasaa tokko dhugde baay'ee dhugde inni dhugde achiin booda maal jedha Morudaaniku akkatti sosochii maanu dida addasneedha keessi kun jechuudha nan gammadee baay'ee gammadee akkasuma shi qammasee tanii isumaan bakka isumaan jechuun ani osoo natti hin beekamiin midhaan nyaachaa jiru bakka midhaan jamar nyaanni akkanumatti waan nyaanni baay'ee nan faa naamina dhugee malee midhaan sirumaa nyaanni walumaa galatti dhugaa dubbachuudha kun nuyi bichaa osoo hin ta'in kan dhufe jechuudha Itoophiyaa keessa namni hin dhukkubne hin jiru namni hin dhukkubne yoon baajaajii yaabbadhee baajaajii keessa maal qufaan baranaa kan jiru bichaadha akkasumas immoo whatever yoon bakka yoon deemullee ulfaaf daa'imaaf baay'ee ulfaataadha daa'ima xixiqqoo fi dubartii ulfataateef yeroo kanatti baay'ee ani amma bakka ninja isma nama jibbisa anyways rabbi kanarra nu haa eegu qabbana nuuf haa oolchu atillee jechuudha rabbi baga wanta hamarra si qabeetu as hordoftoota kiyya fuulduratti fakkaata rabbi hordoftoota kiyya waan deebi'ee arguu natti fakkaanneeyyuu galata isaa kun galanni isaa hin badini amma gammadeeraa kanaan boodandoo jedhee yaada wanna akkanaa sahin argaa kee taaleen iddoo hin jedhamu jechuun yeroo sanitti tola afurri baddaan namni jechuudha sanyii abaan isaa nyaata jedhamee barreeffamee jira kanaafuu jechuudha indoo jecha indoo jedhamu kana automaatikaalii deeleetii gochuu qabdi si galee so isa kana firoota kiyyaa nuuf bichaa miti dhibeen kun kan dhufe inni kun warrarshiinidha rabbi wanta kanarraan nuwa barareera nu kechabaneera galata kechabane jirra dedittiin jechuudha osoo itti seenin jechuudha dafee kecha alota keenyaanis du'aayin keessan nu bira gahee jira baay'ee gammannee jira baay'ee dasnu jira taaleen fayyitee jirti baga gammannee jira so amman booda immoo yaa isheenillee dadhabaa jirta akkuma argitaa jirta jechuudha viidiyoo gaggaarii ta'e jechuudha anillee isiniif hojjechuudha nan yaada firoota kiyyaa wanta nu bira dhaabbattaniif wanta masmara keessatti nutti haasoftaniifis baay'ee akkan isin jaaladhu baay'ee akka nu jaalattan isin hojiidhaan nutti agarsiistanii jirtanii baay'ee isin jaaladha baay'ee isin jaaladha isa dhuma wanta jettu jedhu nagaan taadha waree isinitti baay'isnu fayyee jira ati immoo qorqaama afura maalidha dhufsi jedha afura maal nu waraana jiru Inna hordoftoota diditti kana laala afurri shii anaaf jechuudha qoricha jechuudha si malee jechuudha yoo ati wanta ta'e jalaa taate jechuudha afurri kee jechuudha yoo na jalaa bare si jalaa hin maraadha bareedduu kee hiikoo qabu wanni kun jedhamu amma addaan kuttee bakka kanarraa daqiiqaa 10 moo afur haasofnee jira isin gaa dubbii isinitti baay'isnu subscribe share like gochaa ta'u akka wal bira dhaabbannu firoota kee dhugaa isin jedha inni dhuma wannan isin jechuu barbaadu taale waliin jechuudha YouTube keenya subscribe godha subscribe yoon goone hin guddan so haga subscribe kuma dhibba bicha barbaadu maalo sittin baay'een sittin xiqqaatu akkanaan jenne subscribe godhaa
subscribe irra garuu like isin hundu namni 5,000 yoo dhaale jechuudha namni 5,000 subscribe like yoo godhe akkatti yoo tuqxan nama 5,000 bira gaa hin babal'isan YouTube nu gargaara namatti ulfaatu like bicha like yoo gootan nama 5,000 bira gaa namni 5,000 yoo dhaale jechuudha like yoo gootan YouTube nu guddisaa baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja Itaaliyaan dawuftaati Jalarmo Jeto ko fue na hafa Jeto ko wayway to hafa baay'een isin jaaladha horaa bulaay nagaannaa jedhaay torban gaarii halkan gaarii guyyaa gaarii isiniif ta'u warreen biyya alaa jirtan warreen Ameerikaa Ingiliiz Kaanaadaa Jarman warreen biyya Saawudii Qatar akkasumas immoo Dubaay keessa jirtan rabbi isinaa eegu akkasumas immoo warreen jechuudha Saudi keessa namoonni baay'een jechuudha hidhamanii jiranii rabbi wanta badaa kana keessa jechuudha isaan baasu mootummaan Itoophiyaan illee wanta kana dhaga'uu qabanii sagalee ta'uu qabnaa firoota kiyya rabbi wanta badaa kanarra isaan fageessuun jedha baay'ee galatooma horaa bulaay kan ta'aa baay'ee isin jaaladha ciao